Mee gudii kana dhaggeeffadhaa jiru. Nama gaarraan dhugaa waaqayyoo akkas ture. Eda galgala jechuudha. Isa dhugaatti rabbiidha. Ani fi daa'imti arabaa wajjin bullaa kutaa tokko jechuudha. Algaa keenya akkas wal cinaadha. Kazaanii niitittiin tuni kalee galgala akkuma caarraa ta'e daftara wayii iddoo dura jiru kaasteti bakka biraa gootee kazaan walirra daraddartee gootee kazaan halkan walakkaa burcuqqoo bishaanii mucaattiidha jettee biddeen bira gootee jechuudha. Akkas miila keenya jala karas jira teebilii wayii gubbaarra jechuudha. Kazaan halkan walakkaa daftara suni lafa dha'eeti. Daftara sun akkas hoggaa lafa dha'u burcuqqoo sana fuudhee bishaan qabdii miila keenya jalatti akkasitti lafaan dha'ee hin caccabde. Kaza yeroo dhafan rifadhee tan ol jedhee micaanis rifatee ani waan ta'e san hin beekne garuu waan mi'uumata lafa dheesse edaa burcuqqoo lafa dha'ee caccabe miila algaa keenya jalatti jechuudha. Anii fi mucaan akkasitti wal bukkee jira. Kazaan dhaga'anii dhufan namichi dhufeeti argee raawwatee niititti yaamee kottu daa'ima fuudhii burcuqqoo cabee jedheen. Amma ani immoo na dhaga'a mala riba keechaan ka'ee dhaga'eera garuu waliin akkuma nama rafeetti zinjire. Dhuftee mucaa isheedhaa fudhatte ila isumarra tarkaanfatte mee xaraguu dadhabdee yaa rabbi of jalaa kaasuu dadhabdee isumarra tarkaanfattee mucaa sana fuutee algaa isheetirra godhattee achi as deebitee immoo burcuqqoon bishaan waan qabuuf bishaan lafa jira. Daftara sana guurtee algaa gubbaarra naqattee moobaayilii ibsitee ani wanno jalaanan arga fooxaa jalaanan arga bara akkuma nama rafu dibbiin jedhan jira garuu. Mucaa ishee fudhatte dhugaa rabbi deebitee immoo daftara isheedhaa suuta jette daftara isheedhaa guurtee achirra naqatte burcuqqoo san wayii takka illee akkatti kaastee seetanii mee ilaalaa dhugaa rabbi dabassaanii amma maal qaba yoo halkan sana ani dhaga'uu baadhee irra deemaa jechuudha miilli koo na caccabaa jechuudha. Maaluma isaanii godha gidiraan kan fakkaatu jarri koo amma barbaadde nama gaarii maan ta'e jarri gaararraa dhugaa rabbi akka jara kanaan agarreen. Ilmoo ishee fudhattee anaan natti nimne sin jette. Oduun halkanis ka'ee dhaga'uus baadhee ka'ee irra ba'ee ilaale waan na ta'u ilaalame. Yesus Kiristoos baay'ee nama gaarrama dhugaa waaqayyo. Mee maal qaba na kaaste burcuqqoon cabee jira. Yookiin ka'ee xara ginaan jettu ka'een xaragu anuma miidha waan ta'eef halkasan jechuudha. Daftara ishee sabatti dhuftee dhugaa waaqa daa'ima ishee fudhattee zim jette ususus jedhan. Maalirraa argatte halkasan ammoo dhunka'eerra. Madaamin takka dhugaa rabbii dharagooti. Baay'ee cibbuu ijoollee keenya irratti hojjette madaamin takka jechuudha. Takka tuqaa waan eebbisee jira malee. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirta itti isinii haa baay'atu nageenyi waaqayyoo isiniin jecha. Egaa warroonni chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaaniin nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo dura argitan irratti obboleettiin keenya tokko manuma madaamii keessa osoo hojjettuu ijoollee wajjin raftii jechuudha. Akkuma ishiin jettetti burcuqqoo wayitiitu lafa dhahee burcuqqoo sun lafa dhoofnan dhagahanii isaan immoo ka'anii dhufanii gaafa dhufanuu mucaan na cinaa kilaasii tokko rafnaa jette burcuqqoon kan lafatti gadhee lafatti lafa dhahee jechuudha. Innaa ishiin dhagaa jette garuu akkanuma dhageenya tanuu shiree dhaggeeffadha. Gaafa kanaa dhufanii raawwatanii dhaqii jettee namtichi dhaqeetii mucaa fuudhi jedhanii mucaa qofa fuutee daftara isaanii gadi namni fuutee osoo ishiin rafti jechuudha. Osoo ishiin kaatee yookiin fi burcuqqoota wanta caccabisan hin beektanii xiqquma harka xiqqishuma lukunti kee xiqqoorra ba'e simuu muuraa jechuudha hin beektanii. Innaa isa rafatti gattee raawwatteeti miilaalaa dhara ishiin gootu dhugaa waaqayyo jechuudha. Isa gattee ushattee mucaa isheetii fi daftara ishee fichaa fudhattee daftara mucaa fuutee ushattee gara kilaasii fi ibsattee mucaa ofii jechuudha. Tun amma osoo mucaa sun akkuma ishiin jettu dhaga'uu baatte achi yoo kaate osoo irra tasa'ii jette lunni ishee irratti hagamtu miidhaa ta'a. Luka ishee irratti hagamtu miidhaa ta'a. Sibiila nooni burcuqqoon cabee yoo nama waraanee hagam akka tokko dhiibbaa nama geessisu. Sanuu bakka tokkotti sham jedhee gaccabe jechuudha. Innaa obboleetti koo baga waaqayyo si baase hundumaafuyyuu baga atis dhageesse waan kana xilaata fi waan ofiitu hin dhaga'ane. Jarra guma feellee miidhagaadha bareedaadha jennu isaan gaafa namatti ka'ani akkuma gaararraa namatti jijjiiramu akkuma gaararraa namatti bifa isaanii qaqayyaratu jechuudha. Innaa nuti akkuma sareetitti nu laalu natti fakkaate. Nam waaqayyo baga si baasee siin jenna obboleettii koo mee ilaalaa dhugaa rabbii mana akkanaa akkanaatitu jira nama akkanaa akkanaatitu jira jechuudha. Ilmoo ishii fudhattee
bittaan gattee dhibdi. Mee yoo jechuun haa fudhattu ilmoo maal ta'a yoo xaradde dhugaa rabbi. Mee xaraddeetum silaa mucayyoo nama irra fa'aa jirti silaa ol seentee ol seentee gizuma san suutettee maarbaatii ibsitee hunda'uun maarbaatiin ibsinettee bar moobaayilii ibsatan jette moobaayilii ibsatanii mucaa fudhatan. Gizuma san yoo fudhattee fuutee xaragaa fuutee xaraddee dhiistee hoo namni gubbumarrallee xaraga sobame agartee huma soballee ta'e kaamee hundumallee ofis godhini. Ayyaa dhara kana dharri kun homaa namaan godhu cubbuu hojjechuun homaa namaan godhu. Ishiinis akkuma ilmoo ishiiti garuu birriinis bira teeche akkuma ilmoo ishiitti ilaaluu qabdi jechuudha. Namni tokko gaariidha tokko immoo badaadha. Haa ta'uti nama hundaanis badaa jechuu hin dandeenyu nama hundaanis gaariidha jechuu hin dandeenyu. Akkuma nu keessa badaan jiru isaan keessas badaan jira. Akkuma namni tokko nama jaalatu sana biraa tokko immoo nama jibbus jira jechuudha. Kanaafuu namoota akkanaati jira jechuudha. Miilaala liyyinatti ilmoo fi haadha ofii deessee fi haadha ofii hin deenyeen kanarratti illee liyyinatti hin jira jechuudha. Waan iyyummaan tun nu goone qabdu iyyuu mamatu kana hunda nu goosisee harka namaa keessa nu laalchisiisee harka namaa keessa waa hunda nu laalchisiisa. Uumamatti tamasgeen hundumaafuu galata waaqayyoo jechuudha. Maaliif kaffayyaa qabaannee kanuma dhufnee hojii isaaniif hojjenne tamasgeen jedhaanii gara kiyyaan akka kootitti jechuudha. Innaa dhugaa rabbii jarri kun baay'ee nama dhibu gisee tokko yoo laaltee jettu waaqayyo isaan haa qajeelchu hundumaafuu isiniin jedha. Kana fakkaata yaada kana irratti kennadha jedhee viidiyoo kana fidee dhufe maaliif irraa illee hin baratu jedhee namoonni tokko akkasii madaamii takka kunoo akkana takka immoo gaariitu jira jechuudha. Mee waa'ee madaamii kana ol qabsiisee waan baay'ee madaamota arge keessaa madaamii ani akka kootti madaamii sadii arge sadeen keessaa kamturra gaariidha kamturra waa namaa godha kamturra nama wajjin hojjeta kamtuu namaaf sinaa kan jedhu gaafa biraa viidiyoo qaqqabadhee taasisanii dhufa jechuudha. Maaliif ani waan isaarraa hubadhee akkasuma garaagarummaa isaaniitti illee nan beeka akkasuma immoo wanuma hundaanuu nan beeka jechuudha. Madaamii sadii bira taa'ee jira. Sadii yoo isin jedhu mana sadii osoo hin taane takka mana lama qofa kanan taa'anii ergan bayya kana dhufee kan duraa tokkoffaa sun jaartidha garuu ishee bira manuma amma jiru kanatti hin qayyarre jechuudha. Isaanumatu naa qayyare jechuudha. Maaliif sababa qarshiitiin naa qayyaranii qarshii hin dandeenyudha jechuudha. Innaa isa yeroo biraatti isinittuma asitti immoo bakka kanatti akkamitti lama argite jechuun keessa hin oolu. Akkamitti lama argisiitanii takka nama bira dhufe suni hin boqatte haati ijoollee daa'imaan guddisuu hin boqatte tan jirtu daganaa immoo namtichi sadaffaa fuudhee jechuudha. Indaa'um namtichi kun sadii fuudheedhaan sadii fuudhee macarraa takka qofa qabaayyuu namtichi kun. Innaa sadii fuudhee takka tan duraa hangafni illee hin duune jalaa deemte malee wal lolanii walii kan jechuudha. Shiidhanii mucaa tokkorraa qabaa. Deebisee immoo tun immoo kana haati ijoollee tanaa kana bira jiruutu hin boqatte ijoollee 5 qabdi 5 irraa boqatte jechuudha. Isee keessaa immoo ergasii tureete waggaa fi jajaatti immoo aaddisii fuudhee jechuudha. Annaa kanaafin aaddisii tana wajjin sadii jechuudha. Kanaaf sadeen kana keessaa kamtu gaariidha kamtu nama gargaara kamtu namaaf waa godha kamtu namaaf naa kan jedhu yeroo biraa viidiyoo bal'inaan qabadhee isinii dhufa inshaallah. Rakkoon qabu walirraa baratanii akkasuma namni illee waan kan daba sitti yaaduuf kan yaadne illee namni addaan baafatta bar namni amma ani sadeen kana keessa addaan nan baafadha jechuudha. Waan baay'eedhaan tokkos ta'uu danda'u garagaras ta'uu danda'u garuu bakka bakkatti garagara bakka tokkotti tokko malee jechuudha. Inni akkas isiniin jedha obboloota koo kanaaf ani dhugaa dubbachuuf waaqayyo isaan haa eebbisu warran bira taa'u hundumaa jechuudha. Maaliif waan amaluma sitti haa tolan malee hojii mala abbaa isaa hin hojjetta. Kan baane fuu isa jechuudha. Kanaaf amma maal sin jechuu barbaade haguma fe'e illee nu jaalatan haguma fe'e illee waan fe'e nu godhani ilmoo isaaniitiin nu qixxeessan ilmoo dhisiitii hoolota isaaniitiin hoolaa ra'oota isaanii wanta isaaniitiin wal nu qixxeessan wanta akka raamoolii kiskisa manatti gurguddisan kanaan wal nu qixxeessan nuti sarraatanyaa kana jechuudha. Akka waan sareetu ofii immoo kama nu harkaa hojjenne nyaatu dhuguu garuu nuti akka sareetiitti nu laalu. Ana ajaa'ibaa. Ani amma ila dhugaa isin jedha obboloota koo namni amma gisee tokko ijoolleen harkatti kaawwatanii gaawonii harkatti kaawwatanii hojjetan tokko maal inni konvazaatii jedhama miti konvazaatii jedhama harka isaaniitiin keenyatti maal gaawonii jedhama maal jedha yaa rabbi irraanfadha hin beeku kan harkatti kaawwatanii gisee waa muraffaa gisee waa murani
keeka ምናምን hojjetta nyaata hojii hojjettu isa godhatu shunkurtii yeroo hojjettu isa salaaxaa yeroo hojjettu isa ani guyyaa takka isa godhadheen beeku sarmaan mana namaatu hin dhaqee isa godhadhaan jedhe deeman godhadheen beeku jedhaan godhadhu si waan sana isa malee godhadhu maal abbaashi nafa keenya dirran gurraacha'e malee keessan gurraacha'e akkuma isaanii jirra nakasiin jedha obboloota koo yeroo biraa walitti deemina. Video kana like share na gochuun dagatina subscribe godhaa galatooma ulfaadhaa sin jaalladha.